السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو ماتي وبجم جرى جرتو بجرات تم بغنا قادان نفتني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت يلنك. guyyaanadha oduu gaddaati jechuudha. Oduun gaddaas artisti keenya kabajamaa fi jaallatamaa artist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiran jechuudha. Akkuma beekamu gaa artisti keenya kabajamaa fi jaallatamaa ija Oromoo, onni Oromoo, saba Oromoo kan akkasuma waan jedhanii jechallee isaaniif hin qabu, dhugaa ibsuudhaaf, dhugaa dubbachuudhaaf jechan jedhee isaaniif sullee hin qabu. Isaan amudii yookaan immoo nu keessa akka tu'oo Oromoo keessa dhaabbatanii jiranudha. Kan sagalee isaaniitiin Oromoodhaaf dhaabbataa turanii, qaama isaaniitiin waan qaban hunda Oromoodhaaf dhaabbataa turanidha. Artisti Alii Birraani rabbiin inshaallah jannatal firdoosiin isaan galchuu rabbiin alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa akkuma beekamu isaan nama amantaa islaamaa hordofuudha. Garuu immoo akka amantaa islaamaatti illee akkuma beektanu sirba sirbuun hin eeyyamamu. Isaan immoo yeroo dheeraadhaaf haala sirbaatiin fayyadamanii akkasuma jechoota adda addaa jechuudhaan uummata Oromoo kakkaasaa turanii jiru. Alhamdulillahi rabbil aalamiin sanarraa immoo toobbatanii karaa rabbii isaanii illee deebi'anii akka jechoota qofaan saba isaanii bira dhaabbatanullee akkasuma waadaa galanii waan turan natti fakkaata. Egaa akkuma beekamu immoo yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa turanii, mana yaalaa keessa turanii, hin fayyan jennee abdiidhaan eeggataa turre. Egaa isaan amma rabbiin guyyaan isaanii geesseennan fudhatee jira jechuudha inshaallah. Rabbiin jannatal firdoosiin isaan galchuu, rabbiin rahmata isaaniif godhu, hundi keessanuu du'aayiidhaan bira dhaabbachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni gurguddaan yeroo nama keessaa deemu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Artist Alii Birraa jechuun artistii nama xiqqoo tokko jechuu miti. Fakkeenya artistoota hundaa, fakkeenya hadda artistoota qabnu kana hundaati jechuudha. Rabbiin badii isaanii hundumaa rabbiin isaanii fadhiisu baay'ee nama gaddisiisa. Ashama nagaadhaan walitti deebina jirra jechuudha inshaallah. Dhugaa dubbachuuf waan jedhee isaaniif sullee hin qabu. Yeroo dheeraadhaaf nama saba isaa bira dhaabbataa ture, nama qubee, nama akka dhaloonni qubee irratti dhalatee Oromoo keessaa karaa Oromummaa isaatti cimee akka guddatu, akka aadaa isaa barru, akka safuu isaa barru, artistii nuti jalqaba beeknu nama guddaa biratti, nama xinnaa biratti beekamaan artisti Alii Birraati jechuudha. Artisti Alii Birraadhaan booda artistoonni hundinuu isaan irraa fudhatanii fakkeenya ta'anii saba isaaniitiif dhaabbatanii uummata isaanii bira akka dhaabbatan, aadaa isaanii, afaan isaanii akka hin daganne, akka baratanu, barumsatti illee akka nama kakkaasan kan taasisaa turan artist Alii Birraadha jechuudha. Egaa duuti nama hundayyuu nama hin qaqqabne hin qabu. Guyyaa hadhaa du'aan isaan irraa boqotanii jiran jechuudha. Maamaa tokko waan jennu hin qabnu rabbiin inshaallah jannatal firdoosiin keessa isaan kaa'u. Guyyaan namni kamiyyuu hammayyuu addunyaa kanarra jiraate guyyaan inni ittiin karaa haraa deemu hin beekamu. Hojii khayrii rabbiin nu haa waffaqu. Akkuma isaanii immoo namni badii hojjetee jirullee akka yeroodhaan inshaallah karaa rabbii deebi'ee toobbatee akkuma isaan irraallee fakkeenya hedduu fudhate, akkuma karaa saba isaatiif dhaabbachuudhaan, aartiidhaan karaa kamiinuyyuu isaan irraa fakkeenya fudhatee hojjetaa ture. Hadhallee artistoonni Oromoo aartii keessa jirtan, sirba keessa jirtan isaan irraa barattanii karaa sirbaa kana keessaa toobbattanii isinillee karaa rabbiitti deebitanii akkuma isaanii kana shahaadaa qabattanii inshaallah namni kamiinuu du'an beeku, guyyaa hin beeku waan ta'eef karaa rabbii irratti du'u, karaa rabbii irratti jiraachuu rabbiin nu haa waffaqu inshaallah. Hunda keenyayyuu isiniin jedha. Inshaallah hundi kan keessanuyyuu rabbiin kadhaa fi akka rabbiin jannatal firdoosiin isaan galchu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Hangama kootiin baay'ee tokko natti dhaga'ame yeroon argu jechuudha. Kanaafiyyuu inshaallah egaa aadaa seenaan isaanii dubbatamee waan hin dhumne nama umurii isaanii guutuu jechuun hin danda'amu. Umurii isaanii guutuu saba isaanii bira dhaabbachuudhaan artistootatti nama cimsuudhaan karaa akka namni Oromummaa ofii cimfatu, akka namni aadaa ofii cimfatullee nama jabaa nama Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa karaan inshaallah rabbiin
Rabbiin guyyaa isaa fedhee isaan fudhatee jira jechuudha. Egaa isaan nama umurii isaanii guutuu Oromoodhaaf dhaabbatee Oromoodhaaf hojjete jedhamuun waan tokko waan nama shakkisiisu miti. Akka immoo yeroo dheeraadhaaf dhukkubarra turanii mana yaalaa turanii otoo isaan lubbuun jiranuu namoonni tokko immoo sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa turan jechuudha akka isaan du'anii. Namni tokko namatti ulfaata jechuudha. Amma peejiin gurguddaan itoo hin maxxansine anillee karaa kanatti waan dhufee dubbadhullee hin qabu jechuudha. Maaliif peejii gurguddaa qofa ilaaluu qofayyuu itoo hin taane nama amanamummaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka ani yeroo jalqabaatti amma kan ani ilaale Abdii Geetaachoo akkasuma immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii jechuudha. Peejii isaarraati kan inni argee jechuudha kan jarri maxxansanii jiranu. Namoonni tokko daftanii waa maxxansuudhaaf hin sardamina adda baafadhaa dhugaaf soba ta'uusaa adda baafattan malee gaddas gammachuus dabarsuudhaaf sardamuutu hin taane dhugaaf dharasaa suuta jedhanii adda baafatanii maaliif jennaan sooshaal miidiyaan hundi dhugaa dubbataa miti peejiin gurguddaa ta'e xixiqqaas ta'e